Yero samal gar. Ilmaan keessa deemnaan baar fide. Fide? Ilmaan kana keessa. Nima video ay deebet illala video sisan. Yoo ati mana kana keessa. Kanas fide ay. Fide. Fide nagas. Ilmaan keessa nagi anteenyaan. Intaa. Yu ega daaleno gote baar. Ni deema. Guyyaa takami guyyaa sadi nin bulayo fades. Guyyaa sadi. Ilaa demo. Lal daqiiqaa 20 ulaa kana gabbaana. Me illumaa tanaa qeetana qabattu. Tamam. Qeetana qabattu ayye. Qeetana qabattu. Ni dhufti aya mana kana kun ubay. Aymo. Amma beeti gasa. Darsan qabachu jira agarteemi. Agarteemi. Gabbeen garsaabaan. Darsee gahalee guru jirta. Tuffit idile nageesse mo. Darsee gahalee guru jirta. Tuffit yakka nageesse. Duraani me har kana tuffatte. Ilmi fi digro mana galfat ilmaan keessa asteessa. Yoo ilmaan dhiiftee deemte niin vitamini. Fidila. Odoon sitti fidila. Ayye fidi. Fidilal. Ay orresi bilbilu jiru sanga. Bireda kiasi tolani. Kalas fidilal. Fidiyan sigarsiisa. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan Kiristaanaa, kan Muslimaa, kan Waaqeffataa hundi keessanuu ashama harka fuunee jirtu baganaaf jiraatan nagayni Rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatuun isiniin jaa kanu jaalatu kanu jibbu hundi keessanuu naaf jiraadha akkasiin isiniin jaa jibbaan namaa humaa yoo Rabbiin guddaan si jibbe hamtuudha malee ilmi namaa Oguta akkasii jibbaa oguta akkasii jaalataa suni xabiyaa ilma namaati. Waan akka rakkoo qabu jechuu qayya. Ammoo Rabbi biraa namni yoo jibbame wanni isaan irraa hamtuun jirtu. Alhamdulillah Rabbii keenya biraa jibbamneetis hin beeynu akka jibbamnuu sin ta'an. Akkasiin isiniin jaa keessattuu namoonni tokko daawwattoota kiyya keessaa ulfaadhaa kabajamaa naaf jiraadha. Abalu jee maqaa dha'uu baadullee naaf jiraadhaa naaf kabajamaa. Maaliif dhuftee jechuun keessan afan qabu. Maa asirra dhufta warri juus ni jirtan. Asirra dhufuun khatti tolle ni ilaala khattiin tolle dhiisuu danda'a. Gama biraatiin maal dubbachuufi. Daawwattoonni ammeenya jibbaa biraa qabaateetii miti naannoo lolu jiruuf. Ammoo asuma keessa ta'anii naddoon warri fatiyaarra dawwalee nu bira kottuu nutuu gandaarabaa jirraa maal ta'ii fi bultii wallaalte. Warra akkasiitu dawwalee kottuu nu bira siitu qooyisee ilmaan isaa facaasee kottuu jechuun ni jira. Ilmaan kiyya facaasuu rakkoon qabu. Ilmaan waliin arkannee waliin itti laffaanee gurguddifnee asiin geenye malee khabaar qofaa miti. Garuu ani lubbuun osoo hin jiru ilmaan kiyya ni rakkatan jee hanqaan lubbuun jiru hiyyaatu maaliif jennaan dhabaa fi balloo keessatti ilmaan kiyyaa wajjin wanni adda na baasaan jirtu. Ilmaan kiyya namni facaase jaartiin facaaftee deemteef baar nama ilmaan facaasuu miti. Fatiyaan facaaftee deemteefis ilmaan kiyya ni gurguddatan Rabbiin guddifnaan malee wanni takka tattee irrattu hin jirtu. Ammoo isiinis akkuma baar haadha deessee na caalaa tatti laffaate ilmaan isii akka facaaftee deemtullee hin fadhu. Ilmaan isiitiin akka gargar baatullee hin fadhu. Yoo rakkoon akkasii mudatte ilmaan isii keessa dhiiseen irraa ba'a malee ilmaan isii dhiiftee akka deemtu ani nama fadhuu miti. Nama haadhaa fi ilmaan gargar baasuu miti. Ammoo warri as keessa teessanii bilbiltanii fatee aadaan nusii jiraa hootoo jechaa jirtan murtee isiitu beeka yoo ilmaan isii dhiiftee qadeemtu taate san hoggiisii waan hin jiru beeka amma eega kaleedhaa jechuudha. Fatiyaan eega kalee darsa tokkoon guurrattee qopheeffachuu jirti. Niin dhufaa jechuun ni jirti. Darsa guurrachuu jirti. Ijoolleen xiyyaas naa himaa jiran baabaa uummatiin dubbatinii hummaan niin deema jechaa jirti. Jechuu jiran. Isiniifin bilbilaa yoon deemes isiniin quba qabaadhaan nuun jechuu jirti jettee misiyyoon xiyya xiqqoon sitiraan natti himte. Ummaan maal taatee deemuu deemti. Yoon deemes isiniifin bilbilaa hin yaadinaa hin ciqqaminaa obboleessa keessan quba qabaadhaan nuun jette ummaan eessa deemuu deemti naan jette jechuun misiyyoon xiyya xiqqoon. Eegaa sammee karaa isiin deemuu deemtuu fi bakka isiin itti deemtu mana jaanu kana keessa jirti asii jaama bakka itti isiin deemuu deemtu san isiin fuula dura taa'eetiin gaafadha. Deemuu yoo dirqama ta'e ani isin duratti anaatu sirraa deema mana kee keessa ilmaan kee keessa taa'een jaan hanga walii galuu dandeenyutti.
wannummaan an deemuu fi isiin deemullee fide hin jiru sanammoo mee isiin isaa dhuftu asii yaama yoo dhufte yoo dhufuu baannaan asii yaama. Karaa isiin deemtu san isinuma fuula durattiin isii gaafadha sanii foon qalumaattiin waliin daawwadha. Akkasii daawwattoota yaameetiin jira. Mana fiillee tokko koolseen mana kaan dhibaanii kanan kuseen salaam alaikum jedha. Amma si biraa gadi loon. Isa mana biraa gadi. Ati koo tiraan shaayidaa buu. Shaayidaa beeku na deebi'u. Salaamta zamana kana salaamta beektaa kam? Salaamta barbaadde zamana kana. Manuma keetiin jiidha malee barbaaduma kiyye. Laanumaan jamman si biraa gabbee bar shaayiin dhaabalee. Salaamta rabbiiti. Adeemne. Adeemne. Eessa deemuu deemtaa? Maal eessa deemuu? Eessa deemuu? Isaan deemu deema. Eenyu tasa bilbiltee hojii jirti. Yoo reekuma. Maa eda baantamoo reekuma. Eda. Geeliti. Taan geelende. Geeliti yoo. Geelende taphaan hin beekne tan. Ni beektaa ree ijoollumaatu beektu. Okkee maaliif si'aama? Kottu numan jaarre namni mana yaamu. Duba darsoo maalii waliif qabata? Darsa manaan tolchuu jira. Manaan tolchuu jira? Mana tolchuu jirta? Yoon deeme isiniif hin dawwala buleessa keessan tokko qabaadhaa sitiraan nu jette isa deemtii no? Maal sirreen ture isa? Deemi dumees ta'e isa deemu deemta isa deemu deemta. Sirraan ture miti an deemsiin hin jenne. Baabaa ummaa yoon deemes isiniif hin dawwala. Buleessa keessan tokko qabaadhaa jette isa deemu deemtii. Isaanumaa waliin daama reenyuun hin daama. Isaanumaa waliin daama hin deema. Sababni no? Sababni? Kanas ree. Akka kanaan geenye. Bakkee tamii? Egaa darajaa kanaan geenye afaanis walii galuu dadhabneemi. Formaata deemti ilaalaa. Eessa deemta ree? Eessa bakkee manni alabaa guutummi. Bara abbaan kee asin jiru maatiin kee asin jiru. Manni alabaa guutummi banaadha manni alabaa. Mana alabaa deemu goota? Maal goota? Mana alabaa maal diitee eessa ree? Waan hin goota godhare. Bar jaalladhe deemti sanis dirqamaan na godhe garuu. Dirqama? Dirqamaan. Dirqama namni si dubba jiru ni jira mana kana? Si dubba jira bara? Takkaa dubbii dhiste. Maali si dubba jiru? Takkaa dubbii dhiste. Maal dubba jiru? Fuutee jennee usne. Dubbii takkaa sirraan dabnee ree dubbii tume jirta. Bar maaliin si dubba jira? Maali mataa wal nyaachuun bareedaa miti. Nu qofaa miti mataa keenyaa miti ilmaan ni jiddu jira. Nu biraa kutteeti ilmaan jeequun barbaadne. Kanaafuu akkasumas fakkeenyaaf ati deemuun ilmaan jeequun sirraan miti. Ilmaan kiyya hin dhageenye sirraa deemu. Ilmaan bar kanumatti dhaamtee yoon deemee isiniif hin dawwalee jiru jirtu kana. Dalagaaf hin deeme dhufaan jeen. Dalagaaf hin deeme dhufaan jeen. Waan biraan hin furgaa ilmaan daa'ima sammuu isaanii jeequun barbaadu. Tamam amma eessa bikkatti deemtu? Bahar bakkeen deemu maal jettaa? Bar maal si godhee deemtaa si dubbachuutu hin jiru? Mana kana keessa dubbachuutu hin jiru? Laa hanga mana kana nama naffituutti ni eegureen. Nama kamiin sibbite? Hanga mana kanatti harka qabattee naffituutti ni eegu. Harkas qabattee sibbite siin jechuutu jira? Jirta itti jirtu. Ni fitaa illi mana kanaa waasumaan si fitaa jechuun jirta. Sanii boo hanga ati naffitu ni eegu. Yoo ati deemte ni hafti? Yoo ati deemte ni hafti? Keessatti diraan hin jiru fide yeroo san barbaannaa ilmaan keessaa as teessu. Waliigalteen naanaaf achitti dabamteemi. Fuute useemi. Okkee waliigalteen dabamte akkamimma fakkeenyaaf? Akkami? Fateen haa keessa jettaan taluma tana balbala kiyya hin deessisin jeetin jira. Balbala Yoo tan. Mee intaltee asirratti himu?
Bakki siifisi wal koo kanaanaa wal koo qabdisi. Gandaara baa jirti intalti. Isaan sibbee gandaara baa jiraattu isaan isii wajjin maaltu na jiraafi. Amma na kanaan jira deemuun ni jira. Ani maaltu na jiraafi isii wajjin dubbii anaaf jirtu hin jiru bara. Isaan siifisi jirtu. Amma intala mana kana natti bitini deemu deemu waan biraa. Saniifin deemu deema. Intala harkaasiin barbaada. Aya intalti guyyaa dhuftee deemka. Intalti guyyaa dhuftee. Anga dhuftee taati neeggadda maalan. Yoo ati deemtanii hafti. Yoo ati deemtanii hafti. Sibbee kaasa. Yoo fitu deeme yoo ati deemtanii hafti. Sibbee. Dhaggeeffadhu intalti sumaaf jabdu. Fatiyaan intala ni sin beekullee barbaadu. Ayyee. Kanas intalti fetu dhuftu fetu teessu ni deema kanas. Intalti yoo mana kana dhuftees yoo haftees. Tuffiti jaammanaa galu jirti ani. Tuffiti bubbulteewu ni udaamu jirtu. Intala kani intala fuute jee use ni kaa godhatte amma fiddee mana kana galchuu hafe. Saboo maa kana lolta afaan nagayaatiin haasa'e. Afaan nagayaan jiru ana haasa'u jirtu kanas dhabame bara afaan nagayaa sana. Duba akkamina. Balleessite. Waltumna. Afaan nagayaa jiru. Waltumu duraan hin barreeffame. Garuu ati jabaas si abaasu tama. Waan isin jiru qabu. Waan isin jiru qabu. Bara fakkeenyaaf biqilaa deemtee dheetu sonee isaan jee. Rakkoon manarraa si baaftee walumaa kee keessa. Rakkoo kana achi maal taate rakkoo kana achi. Akkamii. Mana kana malee galtu naan jette kalees. Eenyu. Ilili mana kana malee galtu naan jette. Mana ni qaamaan raayina ala galchaa naan jette. Siin naarsa hin jee. Aaraaf jette aaraaf qaamaa humna naan jeere. Takka naan biseen roon jettu fittee. Aaraaf jedhiin hin jee. Aaraaf iyyaan anu sitti naadate akkamiin natti artasa. Moo intala fideeti. Saboo maaltu godhee naarsa. Intala fideeti tottolchisi ciraan kaa duba akkami. Sila akkasii bareeda. Ummaa hin taane jaartiteeti. Garuu akka ummaatitillee jaartiin siifin ta'a keessa kutu jirta baar. Maali keessa kutu? Ani tulis jaarteera. Xiqqooleen nadda gaanti hinaaffaa. Saduuma maali amma fakkeenya? As teessee gisee dhaadannoo maal gootu? Amma intala kana fuudhe. Intalaan fuudhee jecha naati ilmaan kana facaasuu qabna. Nageenaa kanneen ilmaan facaasuu illee mara nageenaa kan. Nageenaa kan. Haakam. As dhuftee ganamu waa ililli nakkaasaan olilan. Ililli si fuudhee ali fuune. Maqaasiin dha'uuba. Kalas. Sama maqaasiin dha'uu ni ta'isa. Natti hin dha'inan maqaasis balbala tiyyeessin bahin ani hafisin walii hin beeknu. Kalas jaarteetiin ani galfadhu bakka hin fedhe. Mana fayyisa ni ta'isa. Mana fayyisa ni ta'isa. Nageenaa kan naan ilmaan kee facaasit maaliif hin deemaa wal? Nagee akkamiin seeqan? Moo anaa akka deemtu keessaa qabdaa si awwalle. Nagee akkamiin seeqan? Intala ililli san maqaasii natti hin kaasin ani birattis. Balbala keessa hin qabsiisin. Atuun kamii yaamtaree anaa maqaan ta'in jecha. Atuun maqaasii yaamuu. Barsiin mutti hin jiraane amma natti ajjamis hin jenne. Ay maqaasii dhagee hin fedhu. Duuba kukudhamaa yaamtaa. Kee fuuteemi alatti siifisiinu. Amma kukudhamaa yaamtaree maqaa ililli. Isi wajaatti godhadhu alatti yoo nagee barbaadde. Asiin fidoomis hin jedhe. Kalee naan jette manuma kana galti naan jette. Manuma kana galti naan jette. Amma anuma galte kaa manni lafa jira. Manni lafa jira anuma galte waa. Nima galte? Galchi galu sirraan deema galchi. Guutuutti haa galtuuga. Manni lafa jiraan. Manni lafa jiraa. Lafa si tooyite. Ililli lafa keessi laan duraan yaaddee. Yaaddee lafa keessi. Maaliif lafa taare? Maaliif lafa taare? Ani amma anjama sanatti hin godhin tamam. Anjama mi barbaada? Siimeetiin jiraan. Meeshaatii. Siimeetiin jira tamam. Shaayitii deemi. Anjama miti. Anjumaan si jira. Ganamuu dubbii amma ajandaa akka ta'e oomishii mataa nama uwwisasi. Otuma kanaa fura godhachisinaa. Garuu ilmaan keenya taate. Anjamaan anjama qabdi. Darubaan si. Danaafis maqaan buusin. Baarii tun tala fuudhee ilmaan keessaa fatii haadhii. Niin buusa. Ana galfadhu jaati teetimi. Ana galfadhu. Saboon dalti mana kan jiru. Kanas natti hin fidin. Kalee naan jette niin fidaa naan jette waan adda deemtu niin beekaa baraan. Natti hin fidini. Amma isii deefa deemu deemta. Eenyu fidee ba? Maalilli maal fidee ba? Yoo si duubaa mana dhuftee hoo? Gooti deemu. Yeroo san wallalla. Hai. Kuna darsee kalee guuruu jirtu guurii deemka akkaan hin finne garta. Deemeen si garsiisa. Dhalaa ifiifuu bultii wallaaltee as keessa teessoo.